tokko tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akkasiin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Namni kamuu hanqina qaba. Keessumaa namni biyya isaatii ba'ee biyya namaa keessa roora'u namni isaaf guutee isaaf tolee jennaan asirraa kolfuu hin jiru jechuudha. Hunduu rakkoo isaa manatti qabatee hanqina isaa sobee obsee kolfaan dabarsa malee namni madaa dhabe tokkoon keenya hin jirru jechuudha. Hundi keenya dhumaadha. Garuu ammootiin sana obsuu dadhabnee du'a ofirratti murteessuun in ulfaata. Ammoo dogoggoras. Obboleettiin keenya booniin of galaafatteeti jirtu, of ajjeestee jirte jechuudha. Jireenyi keessumaa nu warra Itoophiyaa kanatti ni ulfaatte, nu dararte, jireenya nu jibbisiiste. Biyyi duniyaa akka waan jara kaan qofaaf uumamteetti nu bakka dhannetti jara jala ori'uu qofa ergamtuu taane ari'amuu qofa taane dhaloonni keenya dhufaadhaa darbaadhaan biyya namaatti akkan taane ta'a. Kan osoo himatin bifa kanaan of rarraasaa jiru meeqaatamtu jira. Isinillee ofirraa dubbachaa of ajjeestullee. Ammoo sanuma canatti nuti ammoo of dadhabnee wal abaaruu wal harrabsuu wal qeequu irratti bobbaane obboleettii keenya yeroo hedduu arrabsamti yeroo hedduu qeeqamti. Osoo isin maraachitanuu isin biraa gorte kunoo nagaa isinitti dhaammattee jirti jechuudha. Madaa hunda keenya qaba. Garuu ammoo of ajjeesuu hin dandeenye malee. Ay subhanallah.